Hacaaluu Hundeessaa sirboonni isaas natti tolu baay'ees nan jaalladha. Alii Birraan jira. Sin gabbaru namni nama akka bofaa nyaattu biyyoo na adamsuus gootus kiyyoo hirreen keetis ta'u jabaa si sodaadhu waaqan qaba. Daabee yaabee daabee natti firfirsi daabee dashii dash godhi filiin dhaawee qalbii na haati maliin dhaabee. Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota maashoo bakka jirtan maratti nageenya keenyaa kan jaalalaa isin hageessu isin ja'a. Har'aan tanagaa akkuma hordofaa turtanitti sagantaan keenya odeessaa maayaa aartiitiin eegalameetii kan jiru amma immoo qophii keessummaa keessatti kutaa keessummaa irratti argamna jechuudha. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan yeroo maraa kan isiniif dhiyaatu waan qopheessuun sagantaa kana Harsheeta Raafaajiiti. Sagantaa maayaatiin hangaarraa barreessitoota garaagaraa, walleessitoota, weellistoota akkasumattis namoota hayyoota ogummaa garaagaraa irratti hirmaatan isiniif dhiyaachaa turuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo mee nama shubbisa irratti akka malee hirmaachaa jiru, nama umriidhaan akka malee nama guddaadha isiniif qabadhee dhiyaadheetiin jira. Jidduudhaanis shubbisaadhaan bashannanaa sagantaa maayaa keenya kanarraa turtii taasisnu jechuudha. Hamma maayii sagantaa keenyatti nu wajjin turan affeerraa kiyya. Keessumaan kiyyaarraa barattuu Simboonee Hangaasaati. Shubbistuu umrii xiqqoodhaan waa baay'ee hojjechaa jirtu yoon je'ee ittiin guddatu. Simboonee kiyya baga nagaan dhuftee baga wal agarreen siin ja'a. Baga nagaan eegdan. Hayyee. Namni hedduun TikTok irratti si beeka. Weelleewwan garaagaraa irratti shubbisaan waraabdee dabarsuudhaan kan si beeknu. Mee daawwattoota maayaatiin sirriitti wal beekime. Tolee, ani maqaan koo Simboonee Hangaasaan jedhama. Barattuu kutaa ja'affaati. Umriin koos 10 fixee bara dhuftu gara 11tti seena. Hayyee. Mee barumsi akkamii ganna keessaa akkam dabarsitee barattuu akkamiiti Simboonee? Tolee, barumsaanis umaan jedhu toppiteeni keessan jira. Bara dhuftu immoo toppiteeni keessaa sadarkaa qabachuun barbaada. Takkoffaa baataa jechuudha. Goobazii. Manni barumsaa kan kee eessa? Mana barumsaa kan barattaa? Manni barumsaa kiyya maqaansaa Waliif Akaadaamii jedhama. Hayyeekaa ati amma yeroo hedduu shubbisa kana weelleewwan garaagaraan miidhagsitee hoggaanii fi TikTok irratti gadhiistu nama hedduu si beekaa? Ati immoo mana barumsaatti hoggaa si arga maal sin jaala? Si na jaalatus aartii kana akkan guddisu si jajjabeessan. Barsiisonni kan kee mee maal sin jaan gorsa maalis kan mana barumsaa keessa diraamaa afaan ni dalagaa? Wajjin hojjedhees nan beeka. Isaan faana? Barnoonni ati akka malee jaallattu maali? Ani gadaa baay'een jaalladha. Afaan Oromoon jira, beezikiin jira, giraamariin jira. Bakka garuu keessaa adda baasee kan nan jaalladhu gadaadha. Kaanis nan jaalladha. Gadaa maal jaallatta? Gadaan seenaa koo, duudhaa koo waan na barsiisuuf baay'een jaalladha. Hayyee hedduu takka bareedaadha. Toora jalqabaa sanirratti hoggaanii fi shubbisa eegaltu jechuudha. Guyyaa ittiin jalqabde ni yaadattaa? Lakki yaadadhu. Hin yaadattu? Warra keessan maal sin jaan maatiin abbaa fi ummaan kee jechuudha? Isaanis akkuma barsiisota kiyyaati na jajjabeessu. Isaanis. Mee eessa fa'aa deemtee hojjetta? Gizee hojjettu ni shaakaltee waraabdamoo sirbuma san irra keesseeti kallattiidhaan waraabdee dabarsita? Sirbuma irra kaa'een kallattiidhaan waraaba. Malee akkanatti shaakalee hin beeku. Kallattiidhumaanii sagalee isaa dhageeffatteetuma ti seentaa jechuudha. Namni si leenjisu ni jiraa? Namni leenjisu irra hin jiru. Ifumaaf hojjetta? Daa'imummaa kootiin aartii Oromoo baay'een jaalladha. Shubbisuus nan jaalladha. Abbaan koo na jajjabeessa. Sirboota shawaa baay'een jaalladhaayyuu achumaan viidiyoo laaleen kan kamisiis ta'ee
kan Jimmas ta'e kan Wallaggaas ta'e isaan akkaataa ittiin sirban ilaaleen achumaan akkaataa ittiin sirban jecha aartii kana barachaa dhufe. Hedduu takka bareedaadha. Jidduudhaan immoo daawwattoota keenya gaarraa shubbisaan isin bashannansiisaa jechaanii kan ture. Amma immoo shubbisa tokko isaan agarsiisneeti walitti deebinaa jechuudha. Hedduu bareedaadha. Mee ati namoonni ati akka malee jaallattu weellistoonni walleedhaanis yeroo tokko si dhageeffanna. Mee wallee tokko irra nu haayimee jahiifme. Tole. Madaqoo safuu barakaanii madaqnaan wallaallee afaanii Oromoo aboo galitoora mahafuu halaalchita mooraa. Shandadaka, shandandinge, akawaka, harragenye, abba jallo, yoda gese, ya volcano, yerongese. Wow! Namoota wallee amma weellistoota garaagaraa beenu hedduutu jira gaamiti akkasiin ture. Walleewwan afaan Oromoo keessatti jechuudha. Eenyu fa'aa jaallatame? Eenyu fa'aa dhageeffatta? Jalqaba irratti kan ani jaalladhu Hacaaluu Hundeessaa sirboonni isaas natti tolu baay'ees nan jaalladha. Alii Birraan jira. Amma weellistoota ciccimootu dhufaa jira. Adda baasee akkana jedhee hin himu. Garuu Hacaaluu Alii Birraa baay'ee nan jaalladha. Amma immoo kanaan sirbe keekiyyaa walaloon isaa baay'ee natti tola. Kanaaf ani isa jaalladha. Walaloo barreessitee beektaa? Walaloo? Barreessee nan beeka. Ni barreessaa? Mee amma tokko kan nuuf qopheessee akka fiddee yoo jiraate nuuf dhaleessee. Guddaan waaqaa samii gaditti handaara lafaa wal gabbaruun lakkifafaa hagam taatu nama guddaa mootee bultu nama hundaa gootas ta'ii nama beekamaa namaan loltus taate dheekkamaa nama miitus taate hamaa sin gabbaru namni nama akka bofaa nyaattu biyyoo na adamsus gootus kiyyoo hirreen keetis ta'u jabaa si sodaadhu waaqan qabaa dhedheeratu akka gaaraa sodaatamtu akka qaraa biftu taatee nama gubdu humna keetiin nama hubdu siifin sobuu kan koo haqa kanan beeku guddaan waaqa kanan beeku guddaan waaqa. Dhugaadha rabbii malee naman gabbaranii kan ofiif barreessite yoom kan barreeffame? Mana barumsaa keessatti laayibraarii taa'ee yeroo tokko nan barreessa. Ofuma keefi jechuudha. Ni kitaaba walaloowwan garaagaraa dubbistee beektaa? Nan dubbisa. Kan eenyu fa'aa dubbiste min kan yaadattu? Ilaansoo dubbisee nan beeka. Kan akka ilaansoo galoon galaa fi kan kana fakkaatan. Waaw cimtuu namaati. Hedduu akkanatti tolee jira. Hayyee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo kan daawwachaa jirtan sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'insa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaachaa jiru turtii keenyaan hedduu takka bashannanaa akka jirtan abdii guddaadhaan qaba.
Keessummaan kiyyaa ragaa nama guddoo takka jeetiin isiniif eegalee hojiisiitu guddoodha. Umriin isii nama ganna 10 keessa jiru. Bara dhufu kutaa jaami? Kutaa jaaffaa galtii. Kanaafuu jajjabeeffamuu qaba jenneeti kanaas iddoo mayaatti kan affeerreeni. Turtiin keenya ammallee itti fufaa nu faana ta'an affeerraa hayyaa. Hayyeekaa mee fuulduraaf maal osoo taatee barbaadda? Fuulduraaf kanan ta'uu barbaadu artistii iddoon ta'ee aadaa koo barsiisee uummata biraatiif barsiisee baay'ee natti tola. Kan biraa iddoon doktara ta'e. Yoo artistiin taane doktara ta'uu feetaa jechuudha. Yookaan immoo lamaanuu wal duukaa iddoo ta'e natti tola. Iddoon danda'e natti tola. Isaan kanan ta'uu barbaada. Aadaa ati amma beektu keessa aadaa hedduu qabnaa mitire? Mana keenya bal'aadha. Aadaa san keessa kam barsiisuu barbaadda? Akka malee akka babal'atu kan barbaadu isa kam? Akka babal'atu kanan barbaadu kan Booranaaf kan Gujii. Boorana deemtee beektaa? Takkaa deemtee? Ani deemeen beeku garuu aadaa isaanii natti tola. Kiliippii irratti ilaalinan beeka. Baay'ee natti tolu. Kan akka Gujii jira, Booranni jira. Kaarrayyuunis natti tola. Isaan. Amma barataan gaanii qo'ataa miti amma fakkeenyaaf galgalas ta'uu danda'a guyyaa eega mana barumsaarraa galeen booda. Amma toppiteenii keessa jira naan jettee jirta. Namni toppiteenii keessa jiru immoo namuma barumsaan xiqqasho wayya ta'e. Fuulduraaf immoo kana caala cimeetiin deema jettee. Cimullee qabda immoo waan barbaadu san argachuudhaa fi barachuu qabdaa jechuudha. Kanan si gorsaan. Mana keessatti mee akkamii qo'ataati? Eenyufaa si gargaara? Mana keessatti maatii koo gargaaree isaan erga gargaaree booda xiqqoo boqonnaa fudhadheen achumaan nan qo'adha. Yoo naan galle abbaa kiyya nan gaafadha. Yoo inni hin beekne ta'e immoo mana barumsaatti barsiisota na barsiisan kan naan galli jedheen itti mee akka naa galu naa taasisa. Ati as dhufu hankeen dura waa'ee kan keetii ummaatii haadha hankee harmee hankee wajjin hedduu takkaasaa turre. Ati ofii hankeen waan baay'ee akka hojjettu natti maatii kan turte jechuudha. Ifiif qo'attii, ifiif waan akkanaas waraabdii. Aanaan immoo hojii akka malee na gargaartii jette. Dhugaadhaa kun? Dhugaadha. Barsiisota kan kee keessaa hojii kan kee kanaan akka malee namni si deeggaru ni jira mee kan na deeggara kun kan jettee yaaddu? Na deeggara kanan jedhu jiru barsiisota amma barannoo gadaa nan jaalladha siin jedheera. Barsiisaa kiyya gadaas nan jaalladha. Barsiisumachoo jechuudha. Barsiisaas barnootas nan jaalladha. Inni aadaa koo, duudhaa koo, safuu koo akkan baruu na godhee na jajjabeesseera. Hayyee mee barsiisaan barattoota isaatiif akkam ta'uu qaba jettee yaaddaati? Jiru barsiisonni baay'een jiru. Tokko kan namatti hin tolle jiru, kan sirnaan nama hin barsiisne jiru. Tokko immoo kan sirnaan barsiisanii barattootas jajjabeessan jiru. Ani isaan keessaa kanan deeggaru kan barattoota jajjabeessanii sirnaan barsiisanii aadaa isaanii, safuu isaanii, duudhaa isaanii akka baran kan godhan natti tola. Hayyee hedduu bareedaadha. Amma haati amma barattuudhaa ganaa daa'ima xiqqashoodhaa. Warri hankee garuu akka malee akkasii deeggaranii si quban qaba. Maatiin tokko immoo amma dandeettii yookaan taalantii daa'imman qabu kana lakkii dhiisaa kan joofaatu jira. Ati maal jettaan warra kanaan? Jiru kan daandiin arganni jiru. Kan dhokatanii jiru. Sababa maatiitiin. Amma maatiin shubbisa hin jaalatu ta'a. Ilmichi immoo shubbisicha sirriitti danda'a ta'a. Kanaafuu akka agarsiisan. Isaan nan deeggara. Akka gargaaran itti dhaammattaa jechuudha. Daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan sagantaa Maatii. Sagantaan kun Walta'iinsa Maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaachaa jiru. Keessummaan kiyyaarraa shubbistuudhaan TikTok irratti akka malee kan beekamte walleewwan garaagaraa akkuma bahaniin shubbisaan dabaluudhaan gadhiiste umrii kanaanii aadaawwan godinaalee Oromiyaa garaagaraa nu daawwachiisaati kan jirtu.
even namni isii shaakalchiisullee bakka hin jirretti ifii isiitiif kilippii sanirraa laalteeti aadaa kana dagaagsaa jirti aartii kana dagaagsaa jirti jechuudha. Gumaachi kun immoo waan laayyootti ilaalamuu miti ijoolleen akkasii bakka jiran maratti jajjabeeffamuu qaban jeetiniin yaada akka nama dhuunfaa tokkotti. Sagantaan keenya egaa ammallee itti fufaa nu wajjin ta'an isin ja'a shubbisa tokko immoo daawwannee sagantaa keenyatti walitti deebina amma maayii sagantaa keenyatti nu wajjin turan affeerraa kayyaa. Yaa koodee koo yaammadhee daawwiif lafa walloo farda koo yaabbatee daawwiidhaan hinnuu lafti walloo kibbaa qeerrichaan wal baree galee koo baasifaa yaadaan garaa walloo farda koo yaabbatee. Imala jalalaan onni qubatee Finfinnee rakka'ee gahee kibba walloo daasitaan seegaa natti kottu maaloo. Arjooma jalalaan ani sumaan baree garaan obse ta'u. Utawarra walloo baay'ee babbareeda fiila duulaa bituu gaabii kottu arreeda karaan fagoo ta'eef sirraan an deebisu. Akka maletti nu bashannansiisaati kan jirtu mee namoonni shubbisan hedduutu jira hangafootarraa warra amma jiran jechuudha. Isaan keessaa mee eenyu fa'aa dinqisiifatta? Dubartii keessaa dubartii tokko nan dinqisiifadha. Maqaan ishees Haannaa jedhama. Haannaa Nugusee? Hayyee. Odoon argadhee natti tola. Haala itti shubbistus baay'ee natti tola. Mee kilippii kam fa'aarratti argiteeti kan ishee jaallatte? Ani kilippii baay'ee qabdi. Kana jedhee himuu hin danda'u. Kan akka shumburbuu teetiyyaa, bishoolee koo jiru baay'een filatamtu kun jira. Fi kan kana fakkaatan irratti hojjetti. Mee osoo agartee amma osoo amma fakkeenyaa fi asiin jirtu isiini guyyaa tokko osoo agartee maal jettaan? Wajjin sirbinan jedha. Wajjin sirbina jettaani? Hedduu namatti tola. Tarii amma wanni dhaammattu barattootaaf illee amma banni barumsaallee banamuuf deema waan ta'eef haala yeroo isaanii ittiin fayyadaman wal qabatee akkaataa qo'annoo isaanii ijoolleen tokko immoo akka hanqeetitti dandeettii qabaatanii yeroo isaanii hedduu taphachuu irratti kan gubantu jira. Yeroo hedduu kan fudhatan jechuudha. Maal jettaan amma warra kanaan? Taphachuudhaan warra dabarsan jiru. Isaaniin taphnis yeroo qaba. Qo'annaanis yeroo qaba, boqonnaanis yeroo qaba, hojiinis yeroo qaba, hundumtuu yeroo qaba. Yeroodhaan iddoo hojjetanii, iddoo ofii isaaniitii iddoo qo'atanii natti tola. Mee muuxannoo kan keemmoo amma duratti warra kiyya gargaaree achimmoo xiqqashoo bashannanee yookaan haara galfadheetiin achimmoo gara qo'annoo kiyyattiin deemaa nan jette. Haala yeroo kan kee ittiin fayyadamtu san mee qoodiif himiif mee? Akkan ganamaan ka'eetti ergan fuula dhiqadhee booda achumaan ciree kun nyaadha. Ergan ciree kun nyaadhee booda maatii kiyya nan gargaara. Nan gargaara ergan hojii kiyya fixee booda immoo taphachuun jira. Yoon barbaade immoo yoo natti tolee yoo sa'aatii qabaadhe na shubbisa. Yeroo tokko immoo fiilmii ilaaluudhaan nan dabarsa. Achumaan ergan xiqqoo boqadhee booda immoo nan qo'adha. Gara qo'annaa kiyyaa achumaan akkas jechaatti fufa. Hayyee. Mee kanumaan amma hojiiwwan ati TikTok irratti hojjettu kanaan wal qabate ati amma ijoolleedha. Barachuu qabdaa mitire? Sa'aatii hankee hedduu tarii moobaayilii irratti kan dabarsitu yoo ta'e TikTokii fi waan akka intarneetii kana garaagaraa sooshaal miidiyaa irratti kan dabarsitu yoo ta'e barumsa hankee irratti miidhaa akka qabu ati durmaanuu hubatteeti natti himaa turte. Sidoon alatti hoggaanii fi haasofnu jechuudha. Ijoolleen immoo amala akkanaa qabaniif mee maal dhaammatta? Bilbilli homaa namaan godhu muuxannoo siin dabalu. Kanaafuu muuxannoon kan dabalu barumsa irratti. Amma kan itti xiyyeeffachuu qabnu barumsaa fi barumsa qofa.
Kanaafuu barumsa keenyaaf dursa laachuu qabnaadha. Amma barumsillee banamuuf deema waan ta'eef jechuudha. Hedduu takka bareedaadha annatti tolee jira. Wallee takka sagaleedhaan nuuf jetteeti achiin booda gara shubbisaatti deemnaa jechuudha. Daabee natti firfirsi daabee dashii dash godhi filiin daawwee qalbii na haati maliin dhaabee koomee abirbirsa koo koomee haa tokkicha koo koomee si jalallitaa koomee maaloo si jalallitaa koomee. Leencattaane gootummaan kee booji'ee onneena saamee jejjeeksaa jigaa rifeensaa malli maalii si gabroomee. Leencattaane gootummaan kee booji'ee onneena saamee jejjeeksaa jigaa rifeensaa malli maalii si gabroomee. Wallee Margituu Warqinaadha. Margituu takka argartee beektaa? Argee. Wal agartanii? Lakki. Hin agarree? Mee maal jettaan asumaan dinqisifannaa kan ka'e ibsiif? Tolee, walaloon kee baay'ee natti tola. Sagaleen kees baay'ee natti tola. Amma Daabee sirba kee baay'ee nan jaalladha. Obomboleettis akkasumatti. Hedduu takka galatoomii. Ani immoo amma barumsis banamuu deema waan ta'eef jabaadhuu barumsa keetiin cimiinsiin ja'a kan kana caaluu waa hedduu guddattee bakka guddaa akka geessu abdii guddaadhaan qabaa. Kanaafiniyyuu sagantaa kanarratti kan si affeeree jechuudha. Kanaaf kan kana caala hojjattee waan barbaaddu san argachuuf immoo barachuu qabdaa mitire. Cimtee barumsa keetiin tokkoffaa bahuudha qabda. Dubbisuudha qabda, qo'achuudha qabda. Kanaaf immoo ani badhaasa tokko siif qopheesseera jechuudha. Barattuu waan taateef barumsa keetiin akka cimtuun barbaada. Waanuma humni kiyya danda'uun siif godhee baay'een si jaalladha naaf guddadhuun sin ja'a. Kitaaba immoo kitaaba akka dubbistu waan hin barbaaduufi ka'umsaaf si ta'a jeetiin ogbarruu daa'immanii kana siif kanneen kitaaballee fudhadhu. Galatoom. Hedduun si jaalladha naaf guddadhu jarraafiin sin ja'a. Hayyikaa kabajamtoota daawwattoota Mayaa Show. Simbooniin har'aan tana shubbistuu baay'ee takka jaallattu wajjin wal argitee jirti. Simboo maaltu sitti dhaga'ama? Baay'een gammadee jira. Atoo? Anillee baay'ee gammadee jira. Carraa kanaan ishee argachuuf baay'ee gammadee jira. Ni beektaa ammaan dura ni beektaa? Naalteessii hojii isii? Nan beeka. TikTok irratti ishee hordofaa ture. Mee maal jettaan? Guddadhu, jabaadhu. Jabaadhuun jedha. Hedduu takka akkasii dinqisiifattuu natti himaa turte osoon arganne fa'aa jechaati kan turte. Si gahee moo ammallee si wajjin shubbisuudha feeta? Iddoon hojii shubbiste. Ammallee? Kanaafuu maal jetta dhayaati? Hayyee, waliin shubbise. Hayyee kabajamtoota daawwattoota Mayaa Show. Simbooneenii fi shubbistuun amma waggoota lamaan as akka malee beekamtu kilippiiwwan garaagaraa irratti kan isin daawwachaa turtan kan isin jaallattan. Hannaa Nuguseedha as istiidiyoo Mayaatti argamuudhaani. Simboonee sarpiraayiz gootee jirti kaa hedduu takka gammaddeeti kan jirtu waliin akka shubbisanii fi ani waltajjii isaaniif dhiiseetiin boodan deebi'a jechuudha. Baay'ee daawwattoota keenya Hannaa fi Simboon dhukkeerraa haasanii jiran awwaagaa shubbisa kanan danda'u. Isin garuu hedduu takka daawwattoota Mayaa Show akka bashannansitan abdii guutuudhaan qabaa. Hannaa waan jettu qabdaa? Babbareedaa waliin hojjenna. Jabaadhu, sin gargaara. Karaa shubbisaatiin, karaa ogummaa kiyyaa si gargaaruu danda'a.
Hedduu takka galatoomii nulleen hoggaanii fi simboo yaamna jennee siyaaf yeroo waan dhufteef nu wajjin waan taateef hedduu takka galatoomii atuu ganaa nama kana caalaa hojjechuu danda'u jabaadhuun sinjaa galatoomii simbootii yaa'atoo maal jette? Anis iddoo waliin hojjenne baay'een gammada. Eenyutu injifatee jetta amma isin lameen keessaa? Simboo. Hayyeka isin lameenuu ciccimoota hedduu takka akka wal deeggartan abdii guddaadhaan qaba. Jabaadhaa, ulfaadhaa, galatoomaan isin ja'a. Simbootiyaati immoo guddadhu bakka guddaa ga'e ijarra hafiin sin ja'a. Hayyeka kabajamtoota daawwattoota Maayaa Showuu qophiin sagantaa Maayaa torbaan kana ture. Hamma torbaanitti torbaan gaarii sin jechuun kan YouTube Maayaa TV show like subscribe share gochuu hin dagatinaan isin ja'a. Dhaabbileen kamiyyuu Maayaa TV show waliin taatanii Noolin hojjechuudhaan warri barbaadan hundinuu toora lakkoofsa bilbilaa 0910769314 qunnamuu dandeessanii galatoomaa nagayeettiin isiniin ja'a. Ijoollee bagayyaana birraatiin isin ga'e nyaadhaa dhugaa taphadhaa deemaa bakka gaa hamtuurra sinatiisu jiraadhaa kan yaaddan gaa.